Jaallan akkam jirtu kan dubbiin quufnee harka afaan nama kaa jedha Oromoon Harargee innaa mammaaku osoo dubbachuu baadhee baay'ee natti tola. Haa ta'uti tibba kana kitaabni tokko barreeffamee obbo Leencoo Lataatiin gabaarra oolee jira. Kitaabicha anis harkaa hin qaba. Kitaaba kana keessatti waa'ee gootichaa yeroo calqabaatiif abaawoo akka dhaabaatti gadhaabee fi damee siyaasaa ta'ee dhaabichaaf sagalee bosonaa kan jedhu waraqaa siyaasaa qopheessee bittinsaa ture. Waa'ee Badhoo Dachaasaa yookaan immoo Dammaqsaa akkasumas immoo waa'ee gooticha Baaroo Tumsaa kan ilaallatu ka kitaaba obbo Leencoo Lataa kana keessa jiru. Kitaaba kana keessatti badhoon mataan dhukkubee yookaan maraatee jechuudha. Mataan dhukkubee jechuun maraatee akka Baarootti dhukaasee ajjeeseef kitaaba kana keessatti tuquu yaalamee jira. Isaafis immoo akkasuma obboleessi isaatis ragaa ba'uu dafeennaa yaalu miidiyaa garaagaraa irratti argeen jira. Gaarii wanni biraa wanni irraa eegnu waan hin jirreef kanuma jedhu jennee silaa'uu kan du'e galee himatu waan ta'eef eegaa turre. Haa ta'utii dhugaan iddoo sana ture kanaa miti. Badhoon Baaroo wajjin wal dhabdee sin qabu. Badhoon Baarootti sin dhukaafne. Kaakka Badhoo fi kaakka Baaroo wal jaalatu sin turre. Ani iddoo sanatti bira hin jiru. Warri yeroo san bira jiran garuu akka dubbatanitti dubbiin akkanaa miti. Ani Eertiraa tureera. Asmaraa tureera. Asmaraa immoo kan iddoo sana turan keessaa tokko gootichi adda bilisummaa Oromoo gadhaabuudhaan ka calqabaa ta'e kan waraana bilisummaa Oromoo gadhaabuudhaaf kan calqabaa ta'e Jaarraa Abbaa Gadaa Asmaraa tureera. Innaan Asmaraa seenu reefuma baatii muraasa dura Asmaraa gadhiisee ba'e. Dhugaa jirtu mara dhugaa ture hunda namoota Asmaraa turan muraasatti baay'ee muraasatti dubbii kana Jaarraa Abbaa Gadaa akka dubbate dhaga'een jira. Namoonni iccitiidhaan natti himanii jiru. Maaltu iddoo sanitti ta'e kan jedhu. Ka Jaarraa Abbaa Gadaati ol dhugaa sana baatee du'e hin jiru. Haa ta'utii waraqata irratti hin barreessin malee namoota har'a lubbuun jiranitti abalu siin jechuun danda'a himee jira. Dubbiin bakka sanatti ta'e dubbii Baarootii fi Badhoo Dachaasatii miti. Jara lamaan yuunivarsiitii irraa kaasee jaallan cimoo siyaasaan duraa'uu jechuudha. Achittis bosona keessattis immoo waliin turan. Badhoon yoo Baaroo Tumsaa ajjeesuu barbaade hanga guyyaa Leencoo Lataa achi dhaquutti maaf ture. Maaf durseen ajjeesin yoo wal ajjeesuu ta'e dubbiin yoo wal jibbiinsa walirraa qabaatan guyyaa sana maaltu dhalate? So dhugaan Asmaraatti dhagaye, dhugaan Eertiraatti dhagaye, warra Jaarraa Abbaa Gadaatirraa dhagaanirra, warra gooticha Jaarraa Abbaa Gadaatirraa dhagaanirra Asmaraatti dhagaye har'a galgala sinifan ibsaa. Dhiiga namaa dhugaa namaa dhoksanii waliin dhaanii bira darbuun sirrii miti. Hundumaafuu akka akkasaatti dhugaa kaa'uun gaariidha. Jara lachuun galan. Baaroonis hin galu. Gootichi Badhoo Dachaasis hin galu. Egaa tarii Badhoo Dachaasiif akka gandaatti akka gosaatti namni wacuun jiru ta'a. Garuu dhugaan isaa immoo awwaala isaatii ol namni gadillee qabu dhoksullee awwaala isaatii ol goota ta'uu, qabsaa calqabaa ta'uu, ka abaawoo jaaree ta'uu, ka sagalee bosonaa jechuudhaan barruu yeroo sanatti dargii raaste bittinsaa facaasaa ture ofii isaatii qopheessee
ta'uusaa kanumti immoo qabsoo hidhannootu ni seenna jedhee qabsoo hidhannoo for the first time Finfinnee ka'ee jaarraa abbaa gadaa fa'i waliin calqabe ta'uu seenaan lafa kaa'ee warri yeroo san lubbuun jiran akka Abdul Jalil faa namni calqabaa ni beeku waan ta'eef Abdul Jalil ammas ni jira dhugaa tokko inni illee kaasee jira ibsee jira dhugaa nama asitti kitaaba leencoo irratti ka'ee fi Abdul Jalil namni calqaba qabsoo sana keessa turan jaarraa abbaa gadaa faa waliin kaasanuu garagara mee dhaggeeffadhaa ka Abdul Jalil jedhuu fi ka kitaaba kanarra jiru waan wal faalleessu badhoon of ajjeesee erga baaroo ajjeesee booda rukutee booda of ajjeesee kun immoo miilli rukutamee jiraadha kun immoo ofitti dhukaasee asiin mataa of baqaqsee jedha jaallan wal faana deemaa kun maaliif waan hin taane dhaloota keessatti facaafna dhugaa jirtu lafa kaa'uun gaariidha anis waanan dhagee lafan kaa'a namni ka dhugaadha jedhe keessaa fudhachuu danda'a haa ta'uuti barbaachisaan turre erga dubbichi ka'ee jechumaafan waan kana kaase kan biraa immoo maalidhaa fi seenaa Oromoo warri nafxanyoota akkana godhanii jajallisanii barreessanii jennee ka waggaa 200 itti aarree irratti qabsaa'aa jiru nuumti ofii keenya irratti immoo seenaa walii jal'ifnee isa tokko goota goonee isa tokko immoo gantuu fi kan gosa isaa yookaan nama isa waliin qabsaa'u ajjeesu goonee fakkiin taane gosa sabaa fi namoota gidduutti kan lafa keenyu kun sirrii miti ani waanan dhageenan dubbadhaa achin turre anillee dogoggoruun danda'a haa ta'uti immoo dhugaan isa kamii kan jedhu uummanni keessaa laaluu danda'ati maali sababiin ajjechaa sanii eenyutu fi akkamitti maaltu maal ta'e kan jedhu kanan asmaraatti dhaga'e keessaa yookaan Eertiraatti dhaga'e keessaa nama naannoo turee fi namoota dubbii kana iccitii kana beekan irraa dhaga'e galgala kana sinifan ibsa kanaafuu fooloo godhaana eegaa fayyaataa waliis sheer godhaa galatooma dhugaan dhokattee naftu ijaafachuus seenne qawwee kate qawwee lama sabooti argan lama wanni argan raaj bira argan kun wanni jareessa qawwee filaash afrantana arganne amallee qawwee bira hedduu kan qawwee gurraatiin biyya izaaban qabdu akkasitti qaabsoo jalqabe hoggaa xiqqoo teenyee nu baddannoo dhooynee tarkaanfii gurguddoo fudhannee wanni dammaisaan katabutun yoo harkaantu hidhasi guddi jechuun inni amaararraa dubbatu mucaan sun horee siyaasaa goone akkasi facaafne hanga wallaggaatti waraqaan deemtee ohooyii sana fuunee waraanne jaamiyaa keessa namni irra kaayee caqasee waan ajaa'iba ohooyiin tun naan toraa nama sossooftii akkasitti gaa haala kanaan nuu jiru dhufan jechuudha isaanii jaarmaya qabnan jennu isaanii ala yaanadu kanni ammallee qees guddinaanis jara kana nuu quba qabaadhu sibira hanaa jiraatanii isaan ammoo kottaa seenaa gamsisa wallaffe eege singola taata walii idannaan jeen baaruu fa'a nin jeen cal inni silseenu jeen isin ala baanuu fen Haya ala baatan Sumaaleen karaa danqattee jirti karaan dabranii hin jiru afadha hanga gaa Sumaaleen tun takkaa cabxee takkaa yoo duuba deebitu jabuutii dhaquun hin dandeessanii asumatti gaa waliin jiraanneetti ittiin geggeessina jechaadhaan osoo jirru nu keessa nama horuu jalqabanii dura dursoo bobbaasaa nama janooranii bobbaasan kun akkaadaamii irraa beeka dura nutti dhufee jubaaratti amaya guddoon nutti dhufee booda kophaa keetiin fi Oromoo bilaatis laali walitti daadhaa hottaa jennee isa kana duba deebisnee maqaleetti isa kana Tigree keessatti ramadanii achi jalaa baafatee karaa galamsoo kanaan dhufe isa kana gaammaas ajajaa waraanaa goone gaafa san nuti waan Oromoo malee rabshaa dabaa fi shira kana mataa keessaa hin qabnu dammaisaan horee siyaasaa inni horee waraanaa akkanatti gaa haala kanaan osoo jirru jajjabii qabatan jajjabii kana eenyu itti mata namicha kana gurbaa bobbaataa jedhu kanaan bira jira jablatiin tun gaara wanni ijjetti gamas garaa waan
rammiti na jirti isi sana qabata isi la jolleen baafatte lamaan na amma tokkolleen Ameerikaa jiran gaani name dubbiin ho'i manji waan isaan haasa jaaketa wanni kanallee finna kani rasaasin seenne fi qawweellee Almaaniyaa irraa dubbiin teessanii yeroo kana isin jaarma tokko hin turre jechuudha. Nuti jaarma ifdente guutuu ture jechuudha namuun beeku namni arra namni waan san hin beekne manji namni Oromoo ka gaafa san wajjin ture hundi ala kana ciisa kun inni shahide amma bobbaasan kunne kun Uganda jira jaarnuma irruun qabne bar mataa miilatti jaarame isaan miseensa jaarma keessan kanaan ture akka jaarma kophaa sosoomuu akkami isaan duraan akka galaasaa kan tiiman gola qabna jedhan sababa feefaa finfinnee keessaa gola qabna jedhan takke mooda sandaayineeti agarre akka maan jirre akka caaf malee maan jirre garee lamata dhufanii dhufnaan nuti gamaa jenneen inni zamnu jannati ala deemuu feena kan ባሮ ቱምሳ የኢጫት መስራች አባል ቀደምም ተነጋግረናል። በኋላ ላይ ድርጅቶቹ መመታት ሲጀምሩ ኢማሌድ ከፈራረሰ በኋላ እነ ወዝሊግ እነ ሜሶንም መበላት ከጀመሩ በኋላ ወደ ኦነግ ተቀላቅለዋል። በደርግ የተገደሉት የቄስ ጉዲና ቱምሳ ወንድም ነው። በ1981 መፈንቅለ መንግስት የተገደሉት የሜጀር ጀነራል ደምሴ ቡልቶን እህት ወይዘሮ ወርቅነሽ ቡልቶን አግብቶ 3 ልጆችን አፍርቷል። ናሲሴ፣ አየቱ፣ ኤጀርሳ የሚባሉ 3 ልጆች አሉት። ባሮ ቱምሳ ብዙ አልተነገረለትም። በተለይ ከእርሶ መስማት የምፈልገው አሟሟቱ ዛሬም ድረስ ያነጋግራል። በተለይ አንድ ሰው ላይ ጣት ይቀሰራል። ባሮ ቱምሳ ማን ገደለው? አሟሟቱ እንዴት ነበረ? መቼስ ኦቦ ዳውድ እቺ ሚስጥር ከእርሶ በስተቀር የሚያውቅ ሰው የለም ብዬ አልልም፣ ግን ከሚያውቁት ሰዎች እውነቱን ከሚያውቁት ጥቂት ሰዎች መካከል አንዱ እርሶ ነው። እኔ እዛ አልነበርኩም። እሱ የተሰዋው በምስራቅ ነው ሐረርጌ እና የተነገረን ነገር ቢኖር ስብሰባ ላይ ነው የቆዩት። ስብሰባ ላይ ነበሩ። ስብሰባውን ከጨረሱ በኋላ እሱን ገደለ የሚባለው የትግል ጓዳችን ነው በዶደቻሳ እና በምን አይነት ሁኔታና ምን አይነት ተፈጥሮ ይሄ እንደሆነ አይታወቅም። እስካሁን ግን ድርጅት አመራር አባልነቱ የሚያውቁት ነገር የለም። ምክንያቱም ወይም የደረሰው ሪፖርት የሰማችሁት በዶ ለክፋት ባሮን ይገለዋል ብዬ አላምንም። ምክንያቱም እኔ ከበዶ ጋር አንድ ሴል ውስጥ አንድ እንትን ውስጥ የወጣት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የወጣት ክንፍ ውስጥ አብረን ሰርተናል። ወደዛ ሲሄድም አውቀዋለሁ፣ በትምህርት ቤትም አውቀዋለሁ። ለባሮም ያለውን ከፍተኛ አድናቆትና ጓዳዊነት ምን ያህል በጣም ከፍተኛ መሆኑን አውቃለሁ። ምን ተፈጠረ እስካሁን ሚስጥር ነው፣ ለሁላችንም ሚስጥር ነው። መገዳደልማ እንዳውም በዛ ጊዜ የፖለቲካ እንትን በሀፓም ውስጥ የነበረ ነው። ነገታቸው ማሩ የገዛ ጓዶቻቸው ናቸው። የፖለቲካ እንትን የለውም። ምናልባት ጊዜያዊ የሆነ ስሜት ወይም የንዴት ወይም ደግሞ ሌላ ነገር እንትኑ ለሌላ ሰው እንትን አድርጎ ይሄ እስካሁን ድረስ ለሁላችንም ሚስጥር ነው እንጂ ለፖለቲካ እንትን ብሎ በዶ አልገደለውም። ይሄንን በእርግጠኝነት መናገር ይችላል። እኔ በዶንም ባሮንም ስለማውቀው። ባሮ ግን እንዴት አይነት ነበር በባህሪው? ባሮ እንግዲህ እኛ ብቻ ሳንሆን ሁሉ የኢትዮጵያ ትግል ውስጥ የተሳተፉ ብዙዎች የሚያውቁት ናቸው። ብዙ ፒአርፒም ውስጥ በጣም ከፍተኛ ውይይትና እንትን የነበረው ሰው ነው። ይሄንን በእርግጠኝነት አውቃለሁ። ከሜሶንም ጋር የተለያየ የፖለቲካ መስመር ይኑር እንጂ ኦኤልኤፍም ኦነግም ከተመሰረተ በኋላ ከፍተኛ ግንኙነት ያላቸው የፒአርፒ ልጆች እዚህ የተጠቁትን በወለጋ መስመር ብዙዎቹን አስመልጠዋል። የሜሶንም እንደዚህ ይሄንን ከነስማቸው መናገር ይቻላል። ሁሉንም መስመር እንደ አገናኝ ነበር ማለት ይቻላል። ባሮ ከፍተኛ ብስለት ያለው የነበረ ሰው ነው። ሁሉ ሰው ያውቀዋል። ወታደራዊ ሰው ነው። በኋላ በትጥቅ ትግሉ እና ባሮ ስለሁላችንም ትልቅ ያጣነው ሰው ነው። በነገራችን ላይ
አውራጃዊነት የግንባሩ አደጋና ትልቅ ፈተና ሆኖ ይጠቀሳል። ወለጌ፣ ሸዌ፣ የምስራቅ፣ የምዕራብ ኦሮሞ፣ የመሃል ሀገር የሚል ታፔላ የመለጣጠፍ ነገር ነበር በኦነግ ውስጥ ነበር። አሁንም አለ። ኦነግ ውስጥ ይሄ የለም። አሁን የለም ኦነግ ውስጥ። እሺ ትጥቅ ትግል እና እሱን ነው አንደኛ በዚህ በምስራቅ ውስጥ በተደረገው የትጥቅ ትግል ከአመሰራረቱም እንደገና ከአደረጃጀቱም እንደገና ከመዋቅሩ ውስጥና መዋቅሩ ውስጥ ደግሞ ግዳጅና ወሳሰድ የተሰባጠረ ከሁሉም እንትን የሆነ በፕሪንሲፕልና በኢዲዮሎጂ ላይ የተመሰረተ ነው። በወለፍ ውስጥ የለም ይሄ በፍጹም። እዛ ከነስማቸው ከነ ሪኮርዱ አለ። የወለጋ ልጆችም ነበሩ፣ የመሃል ሀገርም ነበሩ፣ የባሌ የአርሲ ይሄ ሪኮርድ ዶኖ እስካሁን የመጣ ነው። ያምቦስ የሸዋ ማለት ያምቦ ነው። ሁሉ ነው ኦነግ ውስጥ አሁንም ቢሆን ድሮም ቢሆን ይሄ የለም። ይሄ የተከለከለ ነው በእኛ ጋር አመራሩም ውስጥ አባሉም ውስጥ ከላይ እስከታች ስብጥሩ መጥተህ እኛ ኦፊስ መጥተህ ማየትና እንደገና ሌሎችን ማናገር ትችላለህ። የተከለከለ ነው።